nama of ta'ee jiraatudha malee nama miira keessa galee badii isiin gootes kan hin goones dabalee safuu cabsee obboleettii dubartii tokko bor jireenya isii biraatirratti dhiibbaa godhu miti. Wanti isin hubatuu qabdan har'a isiin nama gara biraatiin ofii haasa'u salphina ofii waan beektuuf haasa'u dhiistee nama biraanatti ergite jedhee satrii isiin dhoorguu jechuudhaan nan sattara obboleettii kooti dogongoruu dandeessi. Osoo hin beekin waan badaa jechuu dandeessi. Osoo hin beekin bultii keessa ba'uu dandeessi. Ani immoo isiin akkas na gooteedhee gadi ba'ee badaa isiitti fi gaarii isiin dubbadhu. Rabbiin an dhiisu gaa guyyaa tokkos wajji ciisee jira. Guyyaa tokkos wajji nyaadhee jira. Ilmoo irraa qaba. Har'a isiin diina natti ergitee maqaan hin qabne narra keessisu isii jala deemee isiin akkasii bar haayini akkana jirtu akkana hiriyoota tiyya waa hunda ragaa godhadhee dubbachuu hin wallaal hin godhu mo'an hin godhu beekan waan isin narra dultaniif beeka hin salphisu. An dhiira yoo salphadhellee narraa bareeda kanaan hin qabuuf kanaan hin qabne narra kaa isin irraa hin fudha. Wallahi wa billahi warri har'a cubbuu kiyya keessa seentanii hamaa kiyya kaastanii waan ani niyyaa hin qabneef waan ani hin beekne keessa seentanii dubbattan rabbii guddatti isin dhiifadhee jira. Ani rabbii kiyyatti isin dhiifadha malee waan isin miira keessa nagalchitaniif waan hin taane narra keessaniif dubartii satrii isii irraa hin hiiku abadan. Wallahi wa billahi summa billahi sattareetiin hin jiraadha. Inshaallah naballeessa miidiyaa kanarraa barbaaddan. Inshaallah koottaa mormanarraa buusa. Intala dubartiin salphisuan safuun guddadhean maatii kabajaa qabu keessatti hin guddadhean maatii jaalala qabu keessatti hin guddadhe maatii eenyummaa ofii beeku maatii kabajaa qaburraa guddadhe. Isinarra taan hin beektan hin jira hin beektan rakkoo jidduu ta'e na jiru hin beektan hin beektan. Namni dhiirti madaa ofii keessa hunda ol baaftee ni himattu. Maaliif jennaan ka himatan qaban ka dhiifan qaban gaafa akkatti ilaaltan isiniin kun kaayiroo kana keessa manguddoo waan hin jirre isinitti fakkaata. Sheekni ulamaa waan hin jirre isinitti fakkaata. Hayyuu waan hin jirre isinitti fakkaata. Hiriyaa waan hin jirre isinitti fakkaata. Qaba hiriyaas gaarii qaba. Namoota gurguddas qaba. Ulamaa'ii gurguddas qaba. Hayyoota qaba. Nama guutuu waliin jiraani akka oromummaa tokkotti akka nama tokkotti. Jarri kun dubbii keenya fixuu dadhabaniiti. Hubattaniirtu kana. Hin hubanne. Waa'ee koo keessa seentanii haasa'uun ala kaayiroo keessatti namni isin ilaaleef namni bari yoo haasa'u maal jedhee haasa'eetanii namni ilaaleef jira jedhee gaafata. Dubbii isaanii kana namni ilaaleef jira. Rakkoon jidduu jaraa hoo maali? Isin wanni isin ilaaltan irra fuudhee maali? Soba wanni kun hundi soba. Wanti kun hundi soba. Reediin erga isii hiike fuudhe moo osoo isiin jirtu fuudhe gajjet namni hubate tokkoon hin jiru. Ajandaan isin har'a Ramadaan ni bahe ajandaa biraa waan dhabdaniif haasoftan kun waan har'aa miti. Waan baatii jaha dura amata takka dura hanga amata sadiiti. Waan gaafa an dhibame dura ka'e fa'a. Osoo an hin dhukkubsatin fa'a rakkoo jidduu ta'e na jirtu fa'a. Osoo an dhukkubsadhu rakkoo uumame fa'a. Kana ol baasee dubbatuun tolle hedduu waan jiruuf afaan kiyya qabadha. Wanta akkanaan irraan eeggamu ga'anii nama kabajaa kiyya kanarratti kana kabajeen kabaja kanan kabajnee simnuma kabajaane amala kiyya. Amma sira deebi'ee kasanitti himu warri cubbuu narra geettan rabbiin cubbuu mana keessaniin haa deebisu haqa kiyyaa fi haqa isiin mootu rabbii fi of nu lamaan jidduu qofatti dhiisee jiraan. Ni guyyaan barbaadu guyyaan ofiin dubbata. Yoo guyyaan dubbachuu dhiise immoo rabbi biratti ajjirii irraa argadhu anatu beeka. Satrii na dhoorguu dandeessan si waan fedhan gochuu dandeessan. Summa billaahi lazim. Ani mootu
isis nan sattara. Anamma isin miidiyaa raasa'u maal kana namarraa dhagee jara kenna. Wallahi namarraa dhagee ani ilmootii guddisaa jira ilmootii hojii jira ilmootii amma na bira teettetiniin ilmootii kabajaan guddisaa jira. Wanti isin barbaaddan maali beektanii? Ilmoo irratti gatee ilmoo waliin akkasiin rakkattu. Yookaan immootu mallaa isii jallisee yookaan qalee akka uloo wannoofa artistii Taajii Shurrubbee godhe san baga itti mudde baga qalee maali akkas fa'aa barbaaddan. Hin qaloon maal namni tokko adda ba'uu hin jiru wal qaluu maaltu fide mallaa wal jallisuu maaltu fide ilmoo walirratti gatanii wal rakkisuu maaltu fide karaan nagaa rabba akkuma nikaa halaala walitti nama hidhu san halaalaan adda nama hiikuun osoo jiruu jechuudha. Sanumaa mootuu wanni isin hubatuu qabdan reeditu hiikee fi isitu ofirraa buuse hin beektan ammas waan ani isi waan warri miidiyaa haasa'u malee anatu hiikee fi isii ofirraa hiikes hin hubanne ammas waan baay'eetu jira. Yoo dubbii keessa gasseenne dubbanne har'a miti torbe irraan dhufu maaliif jennaan dubbiin taarra kaatee bita amata meeqa dura kaatee deemte maal jedhama ammaa isa Oromoo tokko maal jedha isiniif fakkaate gaarri hanga dhiiban girgiddaan hanga dhiiban qaba hanga dhiisan qabaa jette. Mammaa isa tana irra deebi'ee isinii qabadda. Namni sammuu qabuun qabata. Namni hayyummaa qabu, namni bilchina qabu dubbii tanan qabata. Namni bilchinaa fi hayyuu qabu dubbii tanan qabata. Girgiddaa yookaan gaarri hanga dhiiban qaba hanga dhiisan qabaa. Hanga dhiibnus dhiibne hanga dhiisnus dhiisne. Isinii galaa? Mammaa isi kun isinii galaa? Nama afaan Oromoo dubbatu yoo taatan Oromoo yoo taatan isinii galaa? Har'a kun isin haasoftan maal? Reediin akkas godhe eebade miskintiin isa eebade maali? Akka haaceen jedhe san jedhanii liqimsuu wayya. Abbaan fedhe waan fedhe jedha. Dhiirri eeboo of keessatti qabdu dubbii of keessatti qabuu hin dadhabdu kun. Dhiirti waraana xiyyitii of keessatti qabdu dubbii of keessatti qabuu hin dadhabdu. Kanaaf dubbii of keessatti qabnee ta'e. Isin rasaasa naaleeluu dandeessan ani rasaasa qabadhee of keessatti ta'a. Ani sanyii Haaji Adamsaa Addooti. Nama iccitii liqimse sanyii Haaji Adamsaa Addooti. Haaji Adamsaa Addoo eenyu akka ta'e kanas jala deematii qoradhaa. Gaafsan deebiin isinii deebi'a. Deebiin kan isinii deebi'u waa'ee Haaji Adamsaa Addoo Haaji Adamsaa Addoo jedhan kun kam jedhaa gaafadha. Namni gariin hin beeku bar asuma miidiyaa irra ba'ee balaa fi qiyaamaa buusuu malee hin beekan. Haaji Adamsaa Addoo maaliin beekamee? Gurri isaa guddaan maalidhaan jedhi gaafadhu. Irra deebi'ee isinitti hima. Hin eegina amma boodas. Haqa baruu yoo feetan haqa gaggabaabduu obbolummaatti. Haqa gaggabaabduu akka obbolummaatti akka oromummaatti suuta namoota hubachiisuu barbaadan. Fakkeenyaaf nama lamanatti ergitee hin jirti isin miidiyaa irraa. Iluu fi Ibraanatti ergitee jirti. Haasofsiisee hundanaa haasofsiifne qaba. Iccitii manaa haasoo abbaan barbaade. Iccitii manaa yoo haasofte isii osoo hin taane anatti xiqqaata. Ana irraa arrafama jaartiin ebaluu akkas yoo jedhamte hin qaanfadha. Ana har'a tana isii waan badaa yoo taate bakka jirtu sanitti anas saalfata jaartii ebaluuti bar naan jedhan. Jaartii ebaluuti bar jedhanii ittiin qaanfadha doo hamaa wayii of irratti arge. Kanaaf an hamaa isii ammas afaan kiyyaa qiyaamas hin ba'u of durattis ammas hin ba'u. Kaleessa hojii nyaannaa jireenya. Dhaamsa Oromummaa anas ta'ee isii nu jala hafa dhiisa. Dhimma jireenya dhuunfaadhaaf dhiisa. Namni jaalatee mana ofii hin diigu. Namni quufee mana ofii hin diigu. Mana ofii jechuun lubbuu ofii kirrii ofii irra dhaabbatanii muru. Abbaan barbaadde keessafuu namni ilmoo walirraa dhalee wanti laaftuun addan baastu.
summa billaahi lazim abbaa fedhe maa jibbaan fedhe jidduun jiraanne sababa ilmoo sanii waliin jiraata wanti immoo akka ati hin jiraanneef ilmoo miti wanti fedhe yoo jiraate adda si baasu yoo jiraate hin dirqamta kana yoo isin hin jedhu waa balleessite isin hiike yookaan maal jechuu barbaade osoo hin ta'in hin dirqamta kun abbaa barbaade dayyuusa ta'e jiraadhu naan hin jedhina an dayyuusaa miti shari'aadhanis oromummaadhanis shari'aadhanis dhiirri dayyuusni abaaramtuudha an dayyuusa miti reedin ilma oromooti sabboonadha sabboonummaa kiyyamootu namni naan kennu namni narraa fudhatu dalagaatiyyatu naa kenna dalagaatiyya narraa fudhata safuummootu maatii safuurraa dhaladhe kanaaf ol bahee ilma haadha akkanaa ilma abbaan akkanaa ati akkanaa intala bootaa wallaal intala kana na goote ebaluun akkana na jalaa godhe maalii godhe maali viidiyoo qaba maali hin godhu waan hunda osoma beeku liqimsa wallaahi rabbii guddaan isinitti argu warreen arrabsitan irrumaa gaafatamtan tana shakkinaa osoo lubbuudhan jirtan irraa gaafatamtan warri na zollomtan wallaahi wabillaahi na zollomtan yaa ummatan arrabse ani isin na zolloma rakkoon qabu garuu qabrii teessan hin dhabina wallaahi qabrii teessan dhabaa jirtani akkaya mucaan gara laafaan jedhan na gaafate deebii gaggabaabdu irraa deebiseef dubbiin akka namni haasa'uu miti dhimmi bultiiti waan jidduuti yaafita isii qofa jirtu jira dhiisa jedheeni tanuma qofa dubbadhe hayyee naan jedhe mala har'a shayxaan itti ka'een beekuu dhufe ummata gara hin taanee fi gara ta'u naasofsiise ummanni ajandaa godhatee jechuudha osoo nama yaadu taanee summa billaahi laziim har'a nama jabaan gasga'u san lubbuudhaan dhabne ajandaa reedii xiqqoo tana taseenaa takka hin qabne tana hin haasofnu ture garuu wanta akka haasofnu na dirqisiise haqa kiyya awwaalamuu waan hin barbaanneef yoo xiqqaate xiqqoo nama hubachiisuun gaariidha yoo hunda iccitii mana keetii himuu baatteyyuu teetini saba kana yoo dhugum kam godhame haga tokko batuuf jecha daandii wayiitirra keetta fardi biraan nama gaa malee hin waraanu jedhan anamma biraan isin ga'e isintu waraannata isintu hiikkata gara barbaadetti jechuudha lakkii dharanna irratti hojjetame dabaa wanta isaa tuftu kun yoo jette kulo ummu firaa olas jalatti yoo jiraatte na xiqqeessite namaa gadi na goote dharanarra keesse yoo jette haasemtu yoon dabarra kaa'ee jechuudha yoon wallaahi wabillaahi rabbii guddaa kakadhe ilmoo jiituu tana of biraa qaba ilmoo jiituu tanaan isinii kakadha yoo an daba takka dhara takka gadi aantummaa namaa gadi isii godhee beeke rabbiin ilmoo kanaan nagaa wajjinan jiraachise warri immootu maal jedhanami gariin dalaydeetiniin dhanyaachifte har'a tarteef jennan ani Zeynaba yookaan ummu firaa oliin fuudhee guyyaa takka dalagaa argadheen beeku rabbii guddaan natti arga kuloo asliin faa hiriyoonni xiyyaa fi namni biyya kana jiru hundi na jala jira takka dalagaa erguu miti manni hojii eessa akka ta'e hin beektu akka dhiirri jaartii jiraachifatutti nugusa isii godhee jiraachifadhe waan isiin barbaadderraa guutafi akka mana madaamitti qilleensa bubbeen dha osoo hin taane qilleensa manaa guutuu jiruu madaam jiraattu olitti jaartitiyya yoo har'anarraa gammadde boranillee isiidhan gammachiifama jedhe jiraachifataa ture ilmoo tiyyata har'a of biraa qabu tana guyyaa takkaan harkarratti hin baadhanne maaliif haati bira jirti akka namaa ergadhee mallaqa isii irraa nyaata maaliin jedhe waan godheef dubbachuu kiyyaaf osoo hin taane namootatu mallaqa irraa nyaatee maali har'a bu'aa biraa argannaan maali jedhan ani takkaa wallaahi wabbillaahi kuloo hiriyoonni kiyya hundi na jala jira namni baay'eellee na jala jira haqa namas nyaadheen beeku mallaqa kiyyatu nama bira jira malee mubaarakii birrii bitatee maali mubaarakoo jiraatan ayaama mubaarakoo jiraatan ayaama birrii mubaarakiin jiraachuu miti ani maal akkaan irraa qabu mallaqa akkamii akkaan irraa qabu haa dhufee dubbatu mubaarak summa billaahi laziim haqatiyyan nama bira jira malee hayi namaa takka na bira hin jiru
takka an nama xaaratee buluu nama maatii ofii mataa ol qabachiise maatii kiyyaa miti maatii isii mataa ol qabachiisee nama jiraachisaa turedha nar kabajaan nanarra maatii isiitti qabu hundi kana ta'ee jechuudha karaa argite namni afaan ofii dubbachuu dhiise karaa qaxxaamuraatiin nama namatti ergu akka waan reediin hin beeyne mee amma fakkeenyaaf warri iccitii akkana ta'anii haasaan suni eessaa dhagayan tokko eessaa dhagayan lammaffaa akkana naan jettee maaltu fide sadaffaa jaartiin tokko jaarsi biyya osoo jiru warri biyya tokko osoo jiru miidiyaatti himatuuf maaltu kaka'umsa uume hubadha jarana hubadha dubbii jarjartanii arrabumaaf maaliif hin muddamina jaarsi biyya osoo jiru firri osoo jiru keessa darbee seerri osoo jiru dhiisa biyya kana biyya seera jirra yaa jarana kaayiroon biyya Saudi yookaan Dubai maali warra ulee wal ari'anii maali tanii biyya seerri jirtu tana keessatti yoon dhuguma namni kun baddalan bira darbee seera bira darbee jaarsa bira darbee sheeka bira darbee hayyuu Oromoo bira darbee eessan Dubai Saudi dhaqe ajandaan kun yoo hayni jiraate haqa rabbi qoftaa dubbatu ni jedhamu sun anarratti arge wallaahi wa billaahi haqa rabbi qoftaa dubbatu ni jedhame sun ofirratti hin arge hin rifadhe gisee ajandaa kan argee namni waa'ee kana haasa'u ija kiyya moo piraankidha moo muudii qabatammoo jedhee inuma taa'ee ilaalaa ture maaliif naaf haaraadha wanni hundi rifadhe abbaan himatu ka biraa gaafa dhufu sarpiraayiziin ta'e jechuudhaan waanuu inumaayyuu waanuu bira ta'e waanuu ajaa'ibaa kana ta'e jarana dubbiin bal'isuuf malee ani hiriyoota kiyyaa fi manguddoo fi hayyoota fi koomunitii macarrashaa koomunitii fide koomunitii biyya kanaa fide osoo dubbachiise warri na arrabse qaanfatuu miti mataan gaggara ture jira dubbii babal'isuu gaarii miti dhimmi sabaatu osoo jiru dhimma dhuunfatiif yeroo dheeraa hin gubnu jenneeti an wallaahi takkaa mataa kiyyaaf jiraadheen beeku saba kanaa fi ilmootiyyaaf jaartitiyyaaf malee mataa kiyyaaf boqadheen beeku fammasuufillee waan badaa godheen beeku fammasuufis waan badaa godheen beeku karaa qaxxaamuraatiin odoo fammasuu barbaade waan amma isiniin jedhe kana satrii dhoorgee icittii mana kiyyaa gadi guuree haasa'ee hin fammasa ture hin barbaadu awwaan sabni kana fakkaatu hojjedhee yoo ummanni kiyya na jaalate ummata kiyya biraa fudhadha malee fakkeesse fi rakkoo mana kiyyaa gadi baasee salphina mana kiyyaa gadi baasee dubbachuu sirrii miti ani haadha manaa hojii nyaadhee hojii dhugee hojii ciisee miti hiriyaa guyyaa tokko maaddii takkarraa afaan hojii kaa'adhe waan kaleessa hojii nyaanneef saniif har'a salphina inni keessa jiru inni salphaa akkanaati jedhee hin dubbadhu miti bultii mana keessaa waa hunda caalti darbiteefi miti namni sun waan badaa si godhee darbuu danda'a san ofii fi rabbiif irraa gaafatamu kan sammuun isaa tuu akkasa guyyaa tokko guyyaa obbare tokko wallaahi wabillaahi rabbiin haa dubbatu waa'ee jaarsaaf jaarti yoo namni bultii hin qabne beekuu dhabuu danda'a namni bultii jaarratanii beeytan teen beeyti haati teen beeyti anamma wallaahi wabillaahi rabbii samii fi dachii kan olitti uumen kakadhe waan hiriyaan tiyyan beeyne baay'ee jira waan maatiin ani irraa dhaladhe waan ani reedii fi isiin qofti beeynu baay'eetu jira isiniin hiriyaan kiyyatti kan hin himatin ka jaarsa kiyyatti hin himatin ka isinitti hin himatin of durattis kan himatuuf hin teenye baay'eetu jira rakkoon jaarsaaf jaartii takkaa lamaa miti amma namni maalitti fudhate waan irratti fuudhe maali jara naani isii walii kee fuudhe moo odoo isiin walii loliin fuudhe hin beektanii fuudhuu kiyya sanuu shuurii taatanii jirtu yoo fuudhe immoo zambiin kiyya maali odoon fuudhefu zambiin ani qabu maali fuuchuun danda'u maalan ilma dhiiratti mi maalan yoo maddabaluus hin jettan sanuu taate yoo dabaladhe maalan ilma muslimaatti mi maal rakkoo qaba bulfachuun danda'u eenyu isiniin jedhe kiisitti yeennutu beeka harka namaa eeggadhe beeka bultiitti namni naa oofee beeka ofumaan oofachuutu ture
hunda akka garaa fi aarri nama godhe hin ta'a wallaahi baay'ee obsa qabaadha alhamdulillah wanni jiruu fi jireenya kiyya kana keessatti